Bishaan taatee deebiitee dhugeen batu. Nyaata taatee danda'anii dhalaan batu. Naannoo itti adatee kamaa ta'u. Seenaa jaalala isaanii hiriyoonni koo yogguu kaasanii dubbatan ani garuu haasa'uu isaa ta'uu taphachuu hanga har'aatti baay'isee nan sodaadha. Yeroo taanee baduu taanee guutuu hir'uu hanqatee taanee. Anaa fi si'i akka wal madaallu anarraa siif dura gale. Kutaa 9 yeroo barannu mallattoowwan garaagaraa natti himtuu fi natti agarsiistus ani garuu mallattoo jaalalaa ta'een guyyaa tokkoyyuu shakkeen hin beeku. Ati garuu yeroo sumayyuu baay'ee yaaltee turte. Ana malee doofaan kan waan tokko dafee hin galleefi. Eegaman wayya yaa shakkeetiyya yaa shakkeenaafan yaa fanaananii. Kutaa 9 kutaa 10tti yeroo barannu ati fuuldura koo ani immoo duuba keerra ture taa'umsa kana ni taa'u. Dheerinni muujjaa shurrubbaa kee yeroo hundumaa fuuldura koo wanta akka gannata keessan seenee urgaa'ansaa shittoo naardoos natti fakkaata. Yeroo duubatti galagaltee ana waliin haasoftu waanuma ergamoonni samiirraa gadi bu'anii ana waliin mari'atan natti fakkaata ture. Ogummaan bareedinaa waaqni kee uumee ittiin si tottolche eenyumaafiyyuu kan itti fayyadamee hin fakkaatu. Hanga yoonaa nama addunyaa kanarraa akka keetti natti bareedu argeen hin beeku. Nan argas natti hin fakkaatu. Galoo koo namni daree keenya keessaa jaalalaaf sin gaafanne yoo jiraate ana malee jira. Anaaf yeroos barumsa malee jaalalli maal akka ta'e hin beekun ture. Hiriyoonni koos kanaaf akka gowwaatti na ilaalu. Siin iddooma hir'uu bakka tokkoyyuu argatan hin qabani. Manni keessanii fi manni barumsaa walitti aana waan ta'eef idduma deemtee intalli kun bakka kana deemtee akkas taateetti jedhamtee shakkamtu tokkoyyuu hin qabu. Kun immoo bareedina kee irratti waan hambiraasiif dabale. Akka carraa ta'ee yogguu nuti kutaa 10 barannu abbaan kee daayirekteera mana barumsaa ture. Guyyaa tokko barsiisaan daree keessaa maqaan waamu barattoonni hojii deemanii akka hojjetaniif eenyutu daree keessatti hafee daftara yookiin barullee barattootaa eegee yogguu gaafatu ani barnoota Ingiliffaa hojii manaa waan hojjedheen dhufneef durseen harka koo ol baase. Atis duubatti galagaltee barsiisaan ana filuu koo akka argitetti harka kee baaste. Barattoonnis galaaneef badhaasaa jedhanii nutti qoosuun nutti kolfan. Barsiisaanis haa ta'u barullee barattootaa hanga nuti hojii hojjennee dhufnutti eegaa nuuf jedhee imaanaa nutti laate. Anaaf si'is ati bakka kee ani bakka koo otuun barnoota Ingiliffaa hojii manaan hojjedhu eeguu jalqabne. Xiqqoo turtees akka ani hin jijjiiramne waan beektuuf dhuftee na bira teesse. Otuma na waliin waanuma barnootaa waanuma daree keessaa haasa'aa jirru abbaan kee lamaan keenya bakka tokko teenyu nutti dhufe. Eegaman wayya yaa shakkeetiyya yaa shakkeenaafan yaa fanaananii. Anis baay'ee rifadhe siif garuu homaa sitti hin fakkaanne ture. Yaa ijoollee lamaan keessan bakka kana teessanii maal hojjettu kan inni jedhe anaaf ijoollee nanaa bakka kanaa maal abbaa keessan hojjettu abbaan kee waan jedhe sedheen gurra koo keessatti dhagahame. Anis naasuudhaan battalumatti foddaarra utaaleen daree keessaa bahe. Innis naasuu koo waan gara biraatti hiikkatee siin harka kee qabatee gara manaatti gale. Atis guyyaa sanaa kaasee torbee tokkoof mana barumsaa hin dhufne ture. Abbaan kee akka baay'isee sireebee fi miidhee yogguu ati barnootaaf torbee tokko booddee dhuftuun dhagahe. Fuula keerraas baay'ee beekama ture. Torbeen sun anaan na dhiphisus garuu waan tokkoyyuu gochuu hin dandeenye. Hiriyoota shamarranii daree keenya keessaa nama nittiiqu tokkoyyee hin qabun ture. Kanan ija keessa yeroo hundaa laalu si qofaat ture. Torbee tokko guutuu shurrubbaan kee fuuldura koo taa'ee na jeequ yogguu daree keessaan dhabu waanuma barsiisaan qofti fuuldura barattootaa dhaabbatee barsiisaa oolu natti fakkaata. Anis waanuma qofaa koo daree keessa taa'een barachaan oolu natti fakkaata. Yeroo sanaa kaasee wanti ta'e tokko sammuu koo keessatti uumame. Miira addaas ijaa fi qaama koo gara biraarratti natti mul'isiisuu jalqabe. Dirmamuu fi godaannisa fuula kee hanga yoonaa nan yaadadha. Abbaan kees yeroos kan abbaa koo firiyyaa ture akka wayii na jaallatuu fi mana keenya yeroo dhufu akka ilma isaatti na jaallatu guyyaa sanaa kaasee fuulli isaa natti jijjiirame. Maqaa koos barattoota 59 ijoollee mana barumsaa kana keessaa jeeqan maatii kan fiduu qaban jedhee otuun waa tokko hin balleessin wanta guyyaa sana ta'e qofaaf maqaa keenya bakka beeksisaa irratti maxxanse. Homaa miti atuu jirtaa kan guyyaa tokko reebamtee torbee tokko dhukkubsatte. Anis maatii koo fiduun manattis akkuma kee reebameen torbee tokko dhukkubsachuu baadhullee akkuma kee kana reebame. Haaluma kanaan otoo barnoota keenya kutaa 10 barachaa jirru qormaatas qoramnee rabbiif haa galatu maatirkiis dabarree kutaa 11s dareema tokko taane. Ammas bakkuma taa'umsa keenya duraanii ati fuuldura ani duuba hiriyoonni keenya duraa nu duraa hafanis hiriyaa gara biraa
biraa qabannee anaaf si kaayyoo fi karoora biraaf fuulduraaf duuba taa'uu jalqabne. Haa ta'u malee abbaan kee ammas utuu dareerra deemee daree sakatta'uu anaa fi si akka walitti aannee teenyu arge. Barnoota jalqabnees torbee 2 waan hin finneef seera haaraa tokko baase. Burqa jaalala bareedduun tana hayyaan qabeetti kalloo magaala qalbiin koo dhufee tacholee gala hayyaan qabeetti kalloo magaala qalbiin koo dhufee tacholee gala yaa shakkee naafan yaafanaananii. Innis dareewwan 4 kutaa 11ffaa hanga daa jiranirraa barattoota 10 fuudhee daree haaraa 11ffaa naachuraal saayinsii dabale. Siinis dirqama akka ati achi galtu si godhe. Barattoonni fedhiidhaan achi deemuu barbaadan jedhee beeksisa maxxansus anis galmaa'een achi seenuu barbaadus anaan garuu maqaa koo keessaa haqe. Anis kanaaf akka ta'e yoggus hin bare. Guyyaadhumaa daree keenya keessa teesse sana qonxoxxaanatti na qonxoxxee akka qubeelaa harka koo keessatti naaf hiiteetti lakkaawwadha. Guyyaa sanaa kaasee barnoonni illee na jibbisiise. Daree seenuu baay'een jibba ture. Qofaa koos waan daree seenii hin ba'u natti fakkaata. Hiriyoota koo waliin akka duriillee taphachuu hin barbaaduun ture. Anis galoo koo yeroo boqonnaa baanu yeroo hundumaa fuula kee ilaaluu fedheen daree keessan dhufa. Atis waan kana beektuuf yoo xiqqaate daree keessaa otoo hin bahin hanga daqiiqaa 10tti na eegda. Anis waa tokkollee otoo sitti hin dubbatiin nagaama si gaafadheen si biraa deeman ture. Haaluma kanaan otoo jirru barattoonni hedduun akka gaaffii jaalalaa si gaafatanii fi atis tole jettee fi natti himu ture. Anis kanatti walii isaa hin beeku baay'ee ni naafa. Yogguun kana dhaga'u sammuun koo keessis baay'isee na gurraacha'a ture. Gaarummaan isaa xiqqoo turanii hiriyoonni koo hundi isaanii galaaneen gaaffii jaalalaa koo fudhattee sin jaalladha naan jettee waan nan jedhaniif hunda isaaniif tole jetteedheen hin yaaduun ture. Kanaafis soba akka ta'e ofumaan adda baafadhe. Gara seemisteeraa jala garuu hiriyaa keenya keessaa tokkoof tole jettee akka deebistee diddee nan dhagahe. Dhugaa ta'uusaas addan baafadhe. Haa ta'u malee garuu yeroos tole jechuun kee suni garuu baay'ee na rifachiisee ture. Anumti kuni ofii osin gaafadhu maaliif immoo hiriyoo tokkotti inaafa ture yaa ana. Ergan kana dhagahee garuu akkan si gaafachuu qabu yookiin karaa namaa deemuun qabullee murtoo ofii koof murteesse. Yeroos barattuun daree keenyaa mana keessan maddii si'i waliin baatanii fi galtan tokko ture. Isheetti kana kanatuun jedhiin xalayyaa jaalalaa barreesseen yogguu isheen boqonnaatti si bira dhuftu daftara ishee keessa kaa'e. Kan si ajaa'ibu xalayyicha keessa maqaan koof kan keellee hin jiru. Isheen garuu akka ani siin si jaalladhu akkamitti akka barte hanga har'aatti iyyuu anaaf gaaffiidha. Maal godharee ganama battalumatti akka ati nan barbaannee fi hiriyaa jaalalaa baay'ee jaallattu qabdu natti himte. Otoon si yaadu maal harkaa jetta akkorii cubbuu maaliif facaata yaa shakkee naafaan yaafanaananii. Anis guyyaa sanaa kaasee abdii jaalalaa sirraan qabu kutadheen barnoota koo hordofuun jalqabe. Mallattoon durii jaalalaaf natti argisiistu jiraatanis gaaffii koo karaa seeraan si gaafadhe tolinaan jechuu diduu keef natti dhagahamee fuula koo sirraan kaase. Haaluma kanaanis mana barumsaa keenyatti otoon si hawwuu si barbaaduu sitti naafuu barumsa keenya kutaa 12ffaa xumurre. Guyyaadhumaa maatirikii qoramnu sana waraqaa barreessitee kilaasariin ani qormaatatti qoramu keessanaaf keesse. Innis akka intalli ani xalayyaatti barreessee ergisuun obboleessa ishee biyya alaa jiruuf gaaffii jaalalaa na gaafatte. Anis hangam barnoota koo xumurutti eenyumaaf iyyuu tole hin jedhu jedheen isheetti kan hin himen ture. Kanaaf otoo hin beekiin karaa ishee dhufuun kee akka dogongora ta'ee fi otoo isheen beektuu deebii tole jedhe siin jechuun koo akka ishee waliin wal na dhabsiisu beekeen gaaffii jaalalaa kee lakkinsiin jedhe. Gaaffii jaalalaa kee otoon si jaalladhuu fi si barbaaduu lakkinsiin jedhe kan jedhu ture. Galaaneen yoggus otuu gara yuunivarsiitiin deemiin akka wal arginu fi waliin haasanuuf qabnu guyyaa fi sa'aatii achirratti keessee turte. Anis bakka isheenii fi sa'aatii isheen jettetti guyyaa sana wal argine. Yeroo muraasa yartuu kana gidduutti wanta waggaa 3 guutuu waliin dabarsine haasonee xumurre. Akka carraa ta'ee isheen bilbila hin qabdu ture. Kan koo barreessee laadhee fi yeroo qabattu akkanaaf bilbiltu. Yuunivarsiitii bakka tokko guunnus anaan Jimmaa isheetiin immoo Asoosaa ishee ga'e. Jaalatam Najibite na eegatam garaa bal'attee kan koo garaanoo si malee jedhee na didee.
Yuunivarsiitii deemtee bilbilli bitamuu fi ishee dhaga'us isheenis naaf hin bilbille anis lakkoofsa ishee argachuu hin dandeenye. Haaluma kanaanis otoon ishee yaaduu waggaa tokko guutuun ba'e. Galaaneenis lakkoofsa koo jalaa badee haa ta'u waliisaa beekuu baadhus otoo naaf hin bilbiliin waggaa tokko guutuu ishee eegaa nafe. Barumsa keenya xumurrees yeroo boqonnaa gara manaatti yeroo gallu akka carraa ta'ee guyyaa tokko halkan abjuu kootti natti dhuftee ganama obboleessa ishee faana otoo deemtuu nan arge. Anis obboleessa ishee waliin waan jirtuuf dubbisuu irraan ala waa tokkoyyuu gochuu hin dandeenye. Akkuma ta'u ta'ee bara waggaa lammaffaa barattoota yuunivarsiitii kee dipaartimentii kee baratan irraa bilbila kee argadhee siif bilbile. Guyyaan anitti bilbila kee argadhe sana waanuma diiviin naafee natti fakkaatee ture. Anis argadhee yogguun sii bilbilu nagaa nagaafattee yogguun waa'ee jaalala keenyaa sitti kaasu afaan Amaariffaan jecha tokko qofaa natti dubbatte. Innis alrafadabbihim naan jette yookiin sittiin barfanne naan jette. Ishaan taatee deebitee dhugeen batu yaa taatee dandanii dhalaan batu itti adatee kamaatu. Baay'iseen si haasofsiisuu fi si waliin akkan ta'uu barbaadu sitti mus ati garuu kan kaleessaarraa lafaaf farda taate. Anis guyyaa sanaa kaasee jaalalli kee kokkee koo na hudhe. Hinumaa ijoollee biyya keenyaa si bira biratan waa'ee kee gaafadhus maqaa kee naman didduumoo naan jedhan. Anis naman didduun naan na diddee jedheen dosee jaalala keenyaa gaafa ji'a 4 guyyaa 17 bara 2000